dubbii gisee haasawun jaan daa'ima fiitiin haasawanii jaan jaartii fiitiin haasawanii jaan eeyyoo haadha taates dubbii haadhumtee ilaaltee akkuma haadhatiitti haasawti dubbii dhalaa obboleeyyitumtee ilaalteeti akkuma silaa waan obboleeyyii ta'e irra jettu san gartee akkasuma getta sun akkas qabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwatu takhanii gaarii fayyaa keessanii baga jiraatan isin jecha. Inuu har'aan tan waan haaraa walitti deemnee jirra. Daa'ima fannistan isii gartee dhalattee xiqqishoo gartee onnetteen biraa kutee har'a gaa'isii nama guddaa taqabdee nama gadi hin dhiifne tana jechuudha. Aadaa irra mana kiyya midde alhamdulillah rabbil alamin. Namni waan dalagate gartee wama facaasee murata gaa'eeti mucoon kun guddatte maashaallahi. Tana duraan tana haasoo godhadhee maan isin eegala laa harka kiyya na qabdee jirti maashaallah dalagadhaa ganamaan ilmoo dhaluun ganamaan ijaaniti rabbi siyaa guddisu baay'ee akkasi gaamee jalqaba irratti gaa gara bitaa mirga kiyyarra gaa namaa jiraame guutuu salaamta gaafadhaame. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Qabii bitaa furdurtoota ta'e. Salaamta gaafanne. Gaafattanis hayyee mee jalqaba irratti dhimma wayii takkaa jettee leeloo na dhuftee waa'ee dhimma sana anarrallee amma isin turran sirri keessan waa'ee kanaa beekaa haa ta'u immoo ani gaa dhimma kana jalqaba irraa kaasee hanga dhumaatti isin wajjiniin baruu barbaade maaliif yeroo takka dubbiin nama beeku dhibdi jaan maaliif jennaan miilli daaga bu'e ni deebi'aa arraanni daaga bu'e ni deebi'u jaanii saniif gaa takka ittiin isin deebisaa dubbiif lubbuu abbaarraa baasin jaanii. Mee gaarii loo waraqaa itti dabarsa gaamee waan rakkoo dila kan hunda fiti gaamee anis gaana beektaa akka gartee wannaa kanan jiroonis manaa gadi hunba'u mee gaa takka takkaatummaan naamee jalqaba irraa kaasituma gartee rakkoo dila kan hunda fi wanni fidee daa'ima xiqqoo tanaan gartee ulaa namaa naannessee goojjoo namaa qaceeltuu fi muduudduun dura oonis naannesse mee maali yaala illee ta'e mee naamee abboleetii jira. Awwaala akkuma beekamu beektee Leenaa fi Abdallaa wal dhabbii uumanii achirraa Leenaa deeggaruu eegalee. Leenaan deeggarii maal naan jee fi Abdallaan fuusisaa jee Abdallaa bira jira. Sababa sanattiin akkamitti haadha ilmoodhaa baastee fuusittanii jee waa'ee Leenaa san dubbaddan illee fiiduu takka mul'ama jee maree achumarraa naaf hin walitti haadha eegaa ammaan tana Abdallaanis miccoo sanii wal fuudhuudhaaf haalli mijaa'anii fi Abdallaan fuudhee jechuun dhagee waayyaa. In fuunee galiin ka'eef garuu inni yeroo sanitti fuudhuuf ka'ee garuu haalli mijoonnee fi achumaan haftee miccoo sanillee hin fuuneef. Achini Leenaanis bulchaa yeroo haaraadhaan deemte anillee goosni irratti baga jala deemte jee dubbadhee garuu dubbiin tun dheertuudha hangatti qorraas dubbachuun fedhan. Matuma taanaatu. Sanirratti naaf inni walitti dhabnee eegaachi deebi'as walitti aarree walitti lollollee takkallee Toofiqoon walitti nutti araarsee deeme eegas boodanii waliinaa deeggartee. Osoo Toofiqoon osoo suutiin deemin dura. Ammaan tanaa bakka achirraa eegatti Leenaa deeggartee minaa minjeet manatti dubbachuu eegalee. Achi boodaanis ka'ee dawaa tokko isatti godhee Leenaan eeganis irraa taa'uu idee dawaa kana akkaan Abdallaa godhe sun godinaan jettee natti kannate. Abdallaa himaraa jitee moo kami? Kamalaatee gaaratti gahe. Anillee dawaa sun itti godhee eegas bood bakka achumaan wal dhabbiin uumamte. Yuusufii fi Abdallaa illee dhufanii mana natumanii. Anillee eegas booda irraa hin kafaladhaa jee Abdallattis godhee. Leenaan sababa ana Abdalla godhe. Maali wanni itti goota kun meetii qishaan itti goota kana danaa dawaa nyaachiste moo siirii dhugaan asitti goota malee lola. Siirii itti godhe. Siirii. Siiruma sheekha bira kan itti garan sammu. Itti godhe. Ayyee. Leenaan ana Abdalla itti goonaan kan hin duraan maama fagoo jiru dhiistee ana Abdalla goonaan dhuftee Abdallaa irraa hiittee siirii sun duraan itti nabarsiiftee siidaan. Abdallaa irraa isiitu hiisee. Isiitu hiisee. Ayyee. Kalaas achii lammaffaa Yuusufaanis natumanii maasii Yuusuf itti isiniin godhe. خلاص قصبوده أجمع ولا بين قدامنا. أجد بربيا ليلو تانية. مي أسوق كرتوان كانون داو خيسة قدين سين ندرتي تكمل على ما جت شوربة داني سوانا تنام تخندتي. مي فكينيا واي ولقولو خنا خيسة تدو تكمل كان كينيا ودو جرا وانا خنقرتي متي. أكنا متكاتي نمنوان كنا تلاقو إلما نما برايس ربي برايس ليه قدام كبو. ربين ولا تشركوا به شيئا جوان تكلنا تشركنا لا يا ربي ربي وني نجيبوس شركنا يسجنا واقبوا يجونا يسجوا عشان رهو تونين نسيا بقولوا ما تخلين سلام أبولدير
duniyaa irra jirta lubbuun jirta toobadduun sinjaa ganama jirta malleedha toobachuu dandeessu ulaan toobaa banaadha seegaltee walaakin ammoo eega goote takkatti akkami kana goote jee waan biraa keessatti ofee galtee akka waan kana keessatti deemtee maase kan waan kana caaltu gootu hin ta'u kan ammoo asumatti irraa dhaabbattee akka wanni kanaa sitti hin barre takkaffaa qunnaan sobboleessa keetiiti yoo narraa fudhattee soo fudhachuu baatisan gara biyyaanna siyaasa ilaalmee hin jira rabbiin beekadhu duniyaa tana dinii duniyaa tana gartee miti osoo gartee dinii duniyaa tana gubbaa jirtu walii qabdanii gartee miti haraarama gara jedhutan isiniif hin haraaramaa jee haala akkamiin haala gartee nattiin sharrakiin iyyuu gara jedhutan isiniif hin haraaramaa jee sun akkasii rabbiin gartee miti kafurreem namaaf haraarama yoo abbaan ta'uu bate sanuu akkuma kafurreem jaanii mana ta'uudhaan miti sun asirratti hin dhaaba dila kan hundaa'u rakkoo gartee dila kan hundaa'u ati dhalaadha garuu gaa hinaaffaan waa'ee hedduu nama goositti amma takkaffaa dubbiin tuni dubbii Abdallaa Biliinaa irraa kaatee midire dubbii Abdallaa Biliinaa irraa kaateetu bulchitee intala hunda facaasee carraa kan isin daa'imni tun hundinuu alabbaati sun akkasi waan kana hundaa fakkeenyaaf bargaa namni abbaa gaarii qabaachuu saahiba gaarii qabaachuu isaanii yookaan abbaa gaarii qabaachuu nasiiba gaarii qabaachuu jette Oromoon saahiba asiyoon qabaane namni laal namni saahiba fakkaata gaalli bakkoolee fakkaata akkuma jaansanii sun sumarraa hin gabaabsa osoo gartee ati karaa dheeraa kan osoo hin deemin duratti osoo namni tokko kasi yaadu jiraate warri gaafasan akkana godhe akkas godhe isin joosuun guutuun jiran irraan tana. Anamma seefaan qabeetiin jira. Hayyee meen akka qabi. Waan kana cufa argee garuu namni dogoggora if duba deebi'ee isa mana dhufee achi turallee daa'ima irraa fudhatee ture. Daa'ima kana mana hin taane dhaqee halkan takka fiidiyoo halkanii waraabee gara na daddabee dhufee dhiifa manaas balleessee miila irra kufe. Isa. Eegaan isa dhufee miila irra kufe. Namni kun dogoggoruu waan jiraatti inni naafni yaada dhuunfaa irratti yookaan lola dhuunfaa irra waliin lollee walitti aarree sababa namaati walitti aarree amma eegaan dhufee dhiifama gaafatte. Dhiifamni kun yoo ta'ulee barnuma jiraame maal naamtii deebi'ee amma itti fiidiyoo takka illee irratti yoo Abdallaa fi Yuusuf Liina mana deettee dhiifama gaafachuu baatte naatu wajjin jiraannu naan jedhe. Dirqama isaan kan mana deettee dhiifama gaafachuu qabdaa. Dawwaala yoon gaafadhu dawwalee sibiila ta'e jennaan anaa miti kaati dawwaalaan sobtuu anaa miti minaan jee sababa isaaniitti edana tumee na hidhee na bira deema. Reedi dhufee daasna illee na raayyaa. Manatti ulaas cufees biraa qote maarkoo dhisee. Harka na hidheetuma kee na biraa bee. Daa'ima akkamiin luusistaaf harkasii. Daa'imni nama kan jira na biraa hin jiru. Akkasitti hangaan. Sirraa fudhate moo daa'ima sirraa fudhatee moo akkamitti siireetumis biraa qote inni. Anamma akkuma inni araarama kun deddeebi'ee araarama gaafatu jiraami sibira isaanii dawwalee gaafadhaa minaan mijee si dubbadde na bira teessee gaafattu dawwaala miila akkuma miila na kuftisanitti isaan miila na kufu qabdaa. Ana oggusi maaliin jeen beektaa? Isaan tun an bulchanii takka jennee amma dachaas keenya yoo isa dhiifama eegaan gaafatte naafini dhiifama walii goonee yoo isaan sun bira deemnee dhiifama gaafannes numa sana fakkaatte nama kakayyatti. Dhugaadhani taa'ee. Inni immoo dirqama awwalaan sitti araaramu ture isaan sitti araaramanii isaan asitti araaraman jechuun gosa sitti araarama. Siin na bulchamu isaan tun na bulchaa dhagaanis. Amma yaada isaa kanallee gartee miti bakkaan itti yaadna keetilleen bakka itti naatee jira. Walaakin ammoo jalqaba waan kana waan gartee goggodhaa kana eenyurraa eegalte meeti. Liinaa na barsiise. Liinaa eeganni sirraa taa'u jakkaan Abdallaa godhe kana godhii naan jette. Abdallaa waan sanitti qoonaan dalagaa tana dhiise waan fuudhaaf jinni irraa. Ni dhiise. Achumaan Liinaa jee mana galee akka inni Abdallaa kana gala deddeemee Abdallaan fuusan jee na deddeebi'aa akkanaatti godhii naan jettee na garsiifte. Eegasuma immoo na duuba deebitee Abdallaa goonaan na deebitee Abdallaa irraa dawaa sana hiittee achi godhisiinis isaanumaa jiyyaa'een akka du'e galte. Akkanam tokko tokko hojii fincaan ganama subii nama baastii jaangaa akka dhaabaluu malee waan biraan jenne jaanii suni jecha mee haa jennuti amma laal bakka dubbii jabduutti adeemna. Ani gaa beekadhu akka nama tokkootti dubbiin abbaa beeku dubbii yaani beekadhu. Nuti immoo beekumsa akkasillee waan qabnu beekumsa dubbiin dubduu sanillee waan qabnu akka wallaala kiyyaatti akka yaadii dachaasitti jechuudha. Waan dubbiin tun jettu yugaan jiru amma maammatis gartee miti isaan san dhiifama gaafadhu jechuu abadiin qabu walaakin ammoo silaa jalqaba irratti isin lamaan kun gartee miti laal wanni hundi mana keessaa gad tolti beekadhu
jalqaba bakka irraa galta Maammadii mi? Egaa wanni kun bara jalqaba badiin tu mana keessaa gadi galtee mire namni osoo mana fin tolchin ala waan tolchu silaa egaa Maammadii hojii olii galtaniituma isa kana egaa dhiifama gaafatte bootti akka gartee heeraaf seeraatti egaa dubbiin dalaallee beekanu caawwan dheetu yaani dubbiin ijoolleetti bira laala egaa wanna daddachan qabdullee yaani haa ta'u immoo silaa akka yaada kiyyaatti akka wallaala kiyyaatti siifi Maammad mana keessatti egaa ati dhiifama dhuguma sana irraa fakkeessuuf osoo hin ta'in gaasa rabbi si beeka. Laa fakkeessuuf illee. Yookaan gartee rakkoo yerootiif jettee yookaan daa'ima tanaan godaansi nu dhabeeti daa'ima abbaa qabdu maaliif hin hanga'uumi mana namaarra deemaa oolaa jettee tuni siyaachistee osoo fakkeenyaaf bultee osoo hin ta'in laal adda lama waan jaamu takka jireetu bakka lamarra isa kan dhiifama gaafadha akkasuma irratti dhiifama gaafatu biillee bargaa si kaayatu mana haasa'u jira. Rakkoon qabu hanga carraan naaf nu. Silaaqa daa'ima kana mana namaarra harka maafiin deemaa oolattee ol deebitee ati gaafa taasii keessa hin jirre sayyoo dhiifama gartee fakkeessuudhaaf gaafattillee sawwaaqaa si argaa. Haa ta'u immoo eegee dhuguma sana irraatis waan ni goote kun hundinuu si gaabbisee si sheeneessee ilaal jaarsa kee irraa eegaltee waan kana beekadhu jaarsa kee bira kutteeti aalama kana guutuu waliin geessi dilliree kun tara kitaaba dilliree kun karaa tokkoon guutuun yoo orma gartee ati itti gootee maraachittee atuu alaaf nan bifnee bargaa daldootan. Laan sa'u sanitti isaantu dhufee mana natun. Beekee beekadhu laan amma sila akka balillee jitumanii jalqaba irratti namni Abdallaa Ogaa namni saayibee namni Abdallaa saayibee wanni inni eegaluun jaartumaan eegalu. Amma silaa isaanummaan sun jaartii dhiiraa mana dhufanii tumuu qaban. Qaani jaartii jaarsa beekan yoo isii waasiin jetteewu jaarsiisan beeytaati waan takka jettuudha akkasuma sun akkasumaan akka wallaala kiyyaatti. Beebiin dhufanii mana na hidhanii na tumanii maal na godhanii anis irraa hin kafaladhaa jee itti seena waan sana. Waan kanarraa miti gaafa tokko gaafa gartee toofikoon isii tana gaafa isiin garaa qabdu hidhe. Gaafa kanaan dubbadde aboo isin dhalaa isii tana hidhinaa. Dumaashii teenya boroo deebileen shaayii akkamiin nu dhaabennaa ni qaba. Ayi bira gaafa duraa fudhatamtuuti. Hin tuqinaa hin dhina dhiisaa. Isii tana gartee miti ifiitti gallattanii miti leelloo akkanaa jirtaniiti. Aboo suuta irraa deema. Nama tokko sumaa badaa godha bara. Amma ishee sanunda garaa haateetuma. Osoo dhalli irraa eegaltee roorroon tun itti dhufaa jirti walaa kan ammoo hagi Abdallaa gaa jala deeme tun ammoo wanni kun bifa hinaaffaatti ilaalama dachaas akka wallaala isaatti. Bifa hinaaffaatti ilaalama wanni kun hundi hinaaffaa irraa eegaltee na fakkaatti. Naafuma liinaa akkanan godhina isaan bal liinaa baasnee isii fuusifna janiini. Liinaa na dhee mootii isiin baasnaa yoo fuudhuu fedhee sirraa achi bee haa fuudhu jechuu irratti akkama waa'ee liinaa dubbattaa dhagaa wanni irra wallolu. Sun akkasii amma gaa bakka dhiifamaa irra jira beekadhu. Sana irratti inni illee isaan dhiifama gaafadhu jechuu waan balleessine. Haa ta'u immoo silaa akka wallaala kiyyaatti Maammadii hojii walii galtanii dhiifama Maammad sii godhee gabbaatanii qaaboo aboo waan kana gaafa isa golmaan daleeneetti. Isiin tun dhalaadha gaati. Arra daleetti gaadha ilmoo diyyaati bakka leettuun qabduuti. Eelinaan sun ol deebitee Abdallaa hin jirtu. Abdallaani waa Yuusuf dhiifama gaafadhu hin jenneeni. Eegaa laal gaa beekadhu ija mataarra wallanan jettee Oromoon gisee dubbii makamaa bitu. Seegaltee ani mana kiyya tolfadhee mana namaa waan diiga obboleessoo. Dubbii gisee haasa'uun jaan. Daa'ima fiitiin haasa'uun jaan. Jaartii fiitiin haasa'uun jaan. Eeyyoo haadha taates dubbii haadhaa haadhumatee ilaaltee akkuma haadhatee haasa'uuti. Dubbii dhalaa obboleeyyiitumatee ilaalteeti akkuma silaa waan obboleeyyii irra jettu san gartee akkasuma jetta. Sun akkas qabdi. Saniifuu ana malee akka obboleeyyii xiyyaatti hin dhaabbadde haasa'u. Abdallaanis eega gartee miti dubbii isaanii san hundi fitanii jaartii amma gaa beekadhuutu Abdallaa san raamtuudhaan jirtuuti. Kan jaartiin isaa osoo jiru hin jiru osoo ni kaan hin dhiira biraa jala deemti. Kana hundaa'u jaartii tana abbumaa labbaasa. Jaartii abbumaa labbaasa dhiibee dirqidhaan. Nama tokko kan si wajjin malee obboleessoo hafana ka'e jaartii jechuun. Laal kan nama haadha abbaa biraatti uffata baafatee si wajji gachiisu kan uffata haadha abbaa duratti hin baafane obboleessoo. Amma asirratti gongorri jiru. Ayyee. Maammad ijoollee sanan gaaraara gaafattutti. Ayyee. Jaartii ta'e taatee deebitee na wajjin jiraattu yookaan anis dhiifama siin godhu waan jaamu irratti isaa walii galu. Waan kana isaan kana arra wal lolla beektan jalqabarraa hanga ammatti wajjin jira. Ayyee. Iccitii isaanii quba qaba waan ta'eef. Hanga carraa naannoo jeetiin callisuu jira. Si kanneen yoo fadhaa bareedaa biyyaa. Amma leeloo tunis balaa qabdi. Bakki isiin balaa qabdu. Waan silaa jettee toobattisan
Borumaa xiqqishu maamamate dogongora tokko ni godha. Isin dachaa san dhibbaamee kan fitee balleessite. Ayyee. Sigalee. Ni khadadda goguslaa leelon xiqqishu wayyuuti maamati finiina. Ogu maamati xiqqishu wayyaa leelon finiina. Amma gaafa haani osuma akkasii jennuuti akkuma carraa gabbaane manuma sooti jirru anaaf maamati. Isii bakka silaa isin soggite sanii fideetin. Ati. Guyyaa lammaffaa naaf mana jirraa akkasitti waabtatu gabbaane akka jirraa tanumaaf taniitu isin haaloo isa kanarratti bahachuudhaaf waan lachuu galaafachuu taateen beeku shaayitti summii gooteen shaayiin dhaabamee waan jiruuf maammanni beeka maamman gidi ol seene barraatan shaayii gabaanaa ni naqatee dhufa. Naafis qicee ibiifis naqatee na dura waan jirjiruuf namni dhugu jeeni ifi gallakkise achumaan Samboota nuti viidiyoo irratti yaanu kun laalu guyyaa lama sadii booda inni nu gaara ba'a minaan jette viidiyoo irratti achirratti viidiyoo sana kun laalu mucaan akkasumatti mana hafumaa dibbatee gaara dhage. Hanga sadarkaa sanitti shakkamaa agartee isii wajji dalagu ture sanna godhanii jechuudha. Ati isii wajji dalagaa ture. Boodarraa ammaan haisiin nagoota sanis hin laalle hanga agartee isaan walitti araaramanii kophaa keeyyatti dadhabeeti jechuudha. Har'a Kairarumatti kanin gartee garana dubneef. Kanarraa amma osoo deemnu Ramadaana ani Ramadaana kana duratti yoo isin walitti hin araaramin akka isin walitti jiraatan isin beeka jeeni amma kaleessatti dhufe kalee giseen dhufe hidhaa jirti isin mana keessatti. Giseen mana kaan laalu ilmoo manaa san keessaa iyyuu jirti. Ani ilmoo san laaletti hidhaan irraa eege. Ilmoo sallaalitiin hidhaa san irraa eege akkasitti boru gartee nama yoo argan manguddoo dabalataatiin je'ee haasoo xumuree jechuudha kaleessa cumarratti. Amma waan haasa kanarraa waan fudhattee yoo qabaatte waan xumurte waan jechuuti. Bara malee illee waa hundaa ni beektaa? Laal namni gisee badii dhibba takka balleesses deebi'ee waan sun badii xiyyaa naaf balleessee eegee jee gartee miti si jala kufe. Ilma namaa kana foon isaa galtee nyaatu akkam godhame. Ambar bakka naan dhibe waan kan hunda balleessee dhugaadha badii xiyya. Itti deebiti. Ittuma deebiti. Sangaa namni galtee miti carraa olii kan nudhaa beekadhu. Laa si galtee anamma akka olaala qiyyaatti akka xiqqaasitti. Itti deebiti hin jiru waan itti deebisuu jira. Kaayyoo qabdaanis deebiti. Laa itti deebiti yaa bara kan haddee dhiifa meeqaan jetti deebiti maaltu fidi. Leellu taraa meeqan dhiisi mucaa kana mee fedhuma isaa guutii fi rakkoon qabu. Samboota isa laallaa siin jee harlee dadhabe. Suma nadittee gaafa kaan viidiyoo martee akkana agartee biifumaan gaafadhu maaree jettee daranuu gartee isa finiin hanguma silaa xiqqishoollee wayyu. Osoo akkasumaan calliftee silaa duraan irra wayyaa ture beeka. Dittee viidiyoo takka martee gallakkifte jechuudha guyyaa isaa. Khalaas. Sanarratti ani jireenya ammaa tanaas gara duchaa dhimma. Dhaggeeffachuutti hin galu dubbii teessan hundallee mee dubbama fakkeenyaaf laala dubbiin nama dhibdi. Anamma silaa akka nama tokkotti waan gartee silaa gartee Abdallaa fi Yuusuf Maaree kana hundaa'u silaa ammatan fannisi wajjin taa'amteetiti godhamuu qabdi akka olaanaa biyyaatti. Awwamu dubbiin jettuun jaabee kadhaa namni gartee akkana dubbii waan kana laalu waan aan jedhan akkana naasoo akkanatti hin fara akkasittiin faraan na bira jirtu ani. Laal si galtee ayyoo haa'oo gartee namni jimaa naa bitee haa'oo gaa dubbiin tun akkana akkasi naasoo laal. Achi ta'ee fuula namni ogguuru hin jiran dhuguma saniin dubbata abbaan fedhan ajibbee abbaan fedhan mana kiyya dhuftanii miti kallattumaan baatanii kutaa irraan dalagooniti. Kana maammatis gartee miti laalamu qaba amma akka leellootti leelloon eeganaa balleessee badiin xiyyaa jette badii gartee badii leelloo kana gaabbolee sogaa namni tokko eega si jala kufee si jala eega kufeen akka tokkotti dhiifama gartee miti dhiifamni siif godhuun qophaan jira mee maaliif yoo naan gatte fannis akka yaada kiyyaatti beekadhu. Dirqamaan tokkollee waan hin kennu qabu akka dubbiin tun jettutti balleesseetti badiin xiyyatte ajjeesaa namni joomee ni ajjeefna daa'ima nuu qabdi boleessu akka fayyadaatus daa'ima tana nuu qabdi daa'ima tana nuu guddisuu jiruti. Kijibi Muhammad amma daa'ima kana irraa fudhatee guyyaa lama jiraachisuu danda'u laalu hanga daa'imni tun nama rakkeessu nuuf beeka si galtee amma haati tun daa'ima tana qabattee mana namaarra olii gaddeemuunis obboleessu waa maqaa keenyaa miti maqaaf jaarsa qabdi si galtee laalu namni maqaan badurra mataan baduu jaa. Amma daa'imni tun fakkeenyaaf roorroo akkanaa tana keessa dabartee obboleessu diliin deenya gisee daa'ima tana nu dabarsitan rakkoodha. Si galtee wannummaan duniyaa tanarraa bara kaafu jiraatu waan amma gartee isin akka deemtaniin kana wanni maqaa keenya obboleessu
olii gaddeemaan hundi gartee aboo si warra akkasii moo warra siiriin halkanii guyyaa olla maasu. Anammee gaan gabbee mana kana arra isin mana kana dhuftan malee guyyaa takka mana ibsaa dhaqee beekaa malee mana kana gadi hin boona. Gadi hin boo isin jee wallaahi laazim sodaa waan kanaa jechuudha. Walaakin ammoo haa ta'uuti leelloo ta'e gartee miti waan badiitti hin hambifne badii lafa sanarraa hafittee beekadhu hin hambifne. Waan badiitti baantaa miti badii lafa sanarratti hin hambifne fittee jirti. Amma akka wallaala xiyyaatti isin hin jee Mahammad jaartii gartee miti kophaan karaa kophaa irraa ga'u malee jaartiin beekadhu akka Oromoon jettutti laal mormaa waliin tokko isaatti jaan si gartee mudhii waliin ammaas la mormaa waliin toora dhaleetti jaan mudhii waliin ammaas tawarra gartee tokko isaatti jaan mudhii gadiin tajaajilsaatti jaan mormaa wal jechuun fakkeenyaaf yoo gartee ija beeksee ija wanna godhe warra isii dhalteetu gaafata yoo gartee immoo mudhii wal kana kadha'u taate warra isaanii gartee warra gurbaa santu gaafata maaliif jennaan duyda daa'ima isaanii itti baatti garaallee daa'ima isaanii itti baatti mudhii gadiin immoo jaarsi sookutaa wayii godhuun na jirti yaan sun akkasii maamma jaartii kophaa takka waan qabu hin jiru jechuudha ni haala kophaa irraa qabu malee isiin dumaashiteenya arraas taanas buruus taanaan isaas waan kanarra yaamneeti obboleessu isii haameetiin gartee miti dhugaa walitti himna malee hin ta'u leelloo balleessitu waan badiitti keessi dabartee jirti haa ta'uuti inni dhufuu qaba bakka kanatti. Dhufuu qabee. Anamma akkaan beekutti akkasitti gaa yeddoo walii haamiiti.